Akkam jirtu dhaggeeffattoota Odaa Miidiyaa Intarsamti oduuwwan guyyaadhaa isin dhageessisnaa turtiin keessan waliin haa ta'u. Waliigalteen ABO fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa ture haaluma eegameen xumurameera jira. Uummanni Wallaggaa Arfan araarri ABO fi mootummaa Itoophiyaa boqonnaa sammuu nuuf ta'a jedhan. Waliigalteen mootummaan ABO waliin taasisaa jiru siyaasa Amaaraaf furmaata ba'uudha jechuun Baaldiraas ibsa kenne. Faannoon waraana mootummaatiin marfamuun isaanii dhaga'ame. Egaa dhaggeeffattoota keenya amma oduu bal'inaan isin dhageessuutti dabarraa turtiin keessan waliin haa ta'u isin jenna. Waliigalteen ABO fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa ture haaluma eegameen xumurameera jedhame. Waliigalteen ABO fi mootummaa gidduutti yeroo dheeraa fudhatamee gaggeeffamaa ture haaluma eegameen karaa nagaa fi garee lamaanuu waliin hojjechuu danda'aniin xumuramee mallattoo qofaan eegamaa jiraachuu maddeen amanamoo gamasii ba'an ni ibsu. Gareen lamaanuu aangoos ta'ee qabeenya uummataa qixa sirriin gaggeessuuf itti gaafatamummaa guddaa akka qaban irratti bal'inaan mari'achuun akkaataa fuuldura Oromoo fi Oromiyaa mijataa taasisan irratti walii galuun nageenya waaraa Oromiyaa fi Itoophiyaatti milkeessanii Oromoo dinagdee cimaan ijaaruuf kutannoo cimaan ka'uu isaanii ibsaniiru jechuun odeeffannoon arganne ni addeessa. Waliigaltee kanaan nageenya waaraa fi misooma ariifataa jira lamaan irraa eegna jechuun uummanni Oromoos dubbachuu irratti argamaa jedhame. Oromoon araaramuun Itoophiyaa araarsuudha kan jedhan namoonni tokko tokko hunduu araara kanatti gammadaa ta'uu himaniiru. Uummanni Wallaggaa Arfan araarri ABO fi mootummaa Itoophiyaa boqonnaa sammuu nuuf ta'a jedhan. Araarri ABO fi mootummaa gidduutti taasifame adda durummaan uummata Wallaggaa Arfaniif boqonnaa sammuuti jechuun uummanni godinoota kanaa dubbifne tokko tokko dubbataniiru. Sababa walgaarreeffannaa mootummaa fi ABO gidduutti taasifamaa tureen waggoottan sadan darbaniif nageenyaa fi misooma dhabnee darara hammaataa ta'e keessummeessaa turre kan jedhan namoonni kun amma araara kana irraa nageenya amansiisaa fi misooma milkii qabu eegna jechuun himaniiru. Siyaasni ABO'n gaggeessus ta'ee mootummaan biyya bulchuu gaggeessu kan Oromoo miidhu osoo hin taane daran kan Oromoo fayyadu akka ta'uuf waan nurraa eegamu ni tumsina jechuunis uummanni kun himaa jiru. ABO fi mootummaan Itoophiyaa kanaan booda kan akka hantuutaa fi adurreetti wal ilaalan osoo hin taane jarri lamaanuu koodee waliif ta'uun badhaadhina biyyaaf hojjechuu akka qabanis dabalataan dhaamaniiru. Waliigaltee mootummaan ABO waliin taasisaa jiru siyaasa Amaaraaf mataa bu'uudha jechuun Baaldiraas ibsa kenne. Waliigaltee mootummaan biyya bulchaa jiru gaggeessitoota siyaasa Oromoo waliin taasisaa jiru ta'ee jedhee siyaasa Amaaraa balleessuuf waan ta'eef uummata Amaaraaf mataa bu'uudha jechuun qabsaa'aa uummata Amaaraa kan ofiin jedhu Baaldiraas ibsa kennaa jira. Mootummaan ABO'f aangoo qoodee gaafa waliin hojjechuu eegalu humnas ta'e haamilee ittiin qabsoofnu dhabuu dandeenya waan ta'eef osoo araarri kun hin milkaa'in ijibbaata falmachuu qabnaan ergaa Baaldiraas dabarsaa jirudha. Ammaan booda siyaasti Amaaraa keessatti gaggeeffamu akka hin malletti gufachuuf deemaa jira jechuunis ibsaa jira. Kanaafuu hayyoonni Amaaraa, diyaaspooraan Amaaraa fi gaggeessitoonni siyaasa Amaaraa tarsiimoo 4 kiiloo galuuf qabame milkeessuuf hojii guddaatu irraa eegamaan ibsa Baaldiraas baasaa jirudha. Faannoon waraana mootummaan marfamuun isaanii dhaga'ame. Naannoo Amaaraa godinaalee hunda keessatti faannoon qabsoo uummata Amaaraa maqaa dhahaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaan marfamuu isaa uummanni ragaa qabatamaa nuuf kennan tokko tokko ni dubbatu. Yeroo ammaa kana
Waraanni mootummaa humna jabaadhaan faannoo ari'ee bosona keessaa harkaan qabuuf iddoo hundatti sadarkaa amansiisaa irra jiraachuu uummanni Amaaraa godinoota adda addaa keessa jiraatan odeeffannoo qabatamaa ta'e kennaa jiru. Faannoon kanaan booda gara itti socho'uu kan hin qabnee fi salphaatti hunduu harka kennachuu danda'a tilmaamni jedhus uummata irraa dhufaa jira. Kanumarraa ka'uun gaggeessitoonni siyaasa Amaaraa fi qabsaa'ota Amaaraa ofiin jedhan abdii kutannoo hamaa keessa jiraachuu isaanii odeeffannoon maddeen adda addaa irraa argame ni mul'isa. Dhaggeeffattoota keenya oduuwwan guyyaa har'aaf qabanne kanumadha. Guyyaa biroo odeeffannoowwan adda addaa qabannee kan isiniif dhiyaannu ta'a. Turtii gaarii isiniif hawwina.